barkum lamaaf diddama irratti hirmaat jechuu isaatti namoota baay'ee dhuunfachuun magaalota Ameerikaa akka Minnesota, Atlanta, Seattle, Vegas, Denver, Toronto fi Washington DC faallee daratee lafedduutti uummata Oromootiin wal argee mari'achuun morkata siyaasaa qofa don taane bulchoota Afrikaa ka gurguddaa qaban fakkaachuun bi Donald Trump raasuu ka jirtiin xalaan siyaasaatiif daayireektiroo MNF Jawaar Mohammad eegii joo dubbii hawaasa Ameerikaa biyya ala jiraatan ta'es bubbulu isaatti himam. Marii hawaasa bal'oo ka uummati Oromoo akka jabarratti argamuun tokkummaa isaanii tabii keessa qofa don taane tabiyya laalletti agarsiisan kanaan gareen sirnaaf xanyoota leellisuun sabboonummaan Oromoo riib dhoortalchaan baate akka jaba Jawaar Mohammad abaaruun hoggana garee finxaaleeyyii Islamic State jetteen maqatti moggaaftus poolisooti Donald Trump shororkeessa guddaa isaan baanan kan uummata waliin taatee dogodhuufiin dhugaan uummata Oromoo ammallee caaltee mul'ata. Hataa tuuti duub laf mariin tun keessa godhamtuun keessa garee leelliftoota sirni durii qaeegii dhiyoo tanaati as masaara mootummaa kiiloo afurii keessa Oromoo abaaruun lubboo rachaa dhufti biyyi faranjiillee akkum kan jechoo jibbisiiso ka Oromoo lakkisi Jawaar Mohammad illee bakkin buundu dubbachuun akka jaba wacce marii uummata tan addaan kutuuf qindoominaan hojjettus Oromoon tasgabbii obs dandeettiif bilchinni guddatti agarsiisuun naafxanyoota alaabaa Minilik baattee dhuftu harka kuffisan. Wal morkii jabdu caaltu Siraajfaan kan gaasu gannaatiin baanan obsaa fuul midhaaga war kararra beesaan falfalqee garmaamuun mallattoo taateen marii hawaasaatiif mormi waan taate dhiyoo tanaan namooti hedduun fuul miidiyaalee hawaasarra yaa'u yoo wajedhanii walloon Oromoo beekamaan lata qanayee agal suura waan agardhaatti argikeessa akka suura kanaan walaloon ibsuuf na rakkisin jir jechuun akkana caaltu faarsa. Warri jibbaan foqoqaa warri onnee nagabuu utudhuma beekanii hiikka maqaan kee qabu raasanis dhimbisanis dhadhaan kenna irra dhabni yoo sammuun takaalame sawwarran caalu namni addabaabaayii gubbaa utuu alagaan ilaaltu shaasha jedhi koflika bari kakeeti caaltu jechuun intalta yoo faarsu namichi Jawaar Mohammad ijjeesuuf sodaachisame manidhaa jira kun shaggarii miti kasaan nam dhuunfaa yookaan garee keessa sodaachisan si malaa jechuun poolisiin kuta deemban namichi Jawaar Mohammadii fi naanatti faalloo yookaan siyaaf jechuun sodaachis kamaxxans boruu barraaqa yookaan yaayya Bashiir akkan jechuun tuttuqa gareen sirnaaf xanyoota Oromoo irra godhuu jirtu uummati waliin taktisu qaba keekachiis. Warri simanna Jawaar qopheessitan hundi baay'ee sagantaa kanaaf ramaddan keessa harka 99 kaafoolcha qaam mootummaa irratti mirkanaa waayyoon argamin saganticha fuufulatama. Sareen maraatinam ciniinuuf bakkaaf yeroon beeku arrabsoof dhaadannoon ardeenferi Jawaar irra godhamtuun duguutu Oromoo irratti akka ta'e hubachuu barbaachisa. Jawaar kopha isa jarha waan godhin qabu gaafi qabsoo yookaan koozii Oromoo fannifate ga'umsaa waan tarkaaffateef qof warri afaan Oromoo dubbatanii Jawaariif kaayoonni dhaabbateef abaaranis ni jiru. Eenyummaan isaanii bakkundatti yookaan Facebook gubbaatti dabalatee qoratamee beekamuun barbaachisa jechuun maxxansa. Marii dirguddaa Ameerikaa Washington DC keessa godhamteen gareen tuntuttuqa isaaniitti fufuun galmi Jawaariif uummati marii dhiyeessuu cufsiisanii uummati Oromoo amantiin kabbaati Oromummaan immoo kagamtaa jechuun waaqeffannaa marii hawaasaatiif bana tolchanii asoossam soba Jawaar Oromiyaa keessa Kiristaan ficcisiise manneen amantaalee gubjechuun warri kun odees gati dhowwani seenaan dalagan. Divider, ISIS, Ashabbaari, zaranyaaf maqaan bira hagareen sirni durilee liftituun Jawaarii kenniti tokkummaa jaalalaaf obbolummaa Oromoo jabeessuun mariin uummata xiinxala siyaasaa Jawaar Mohammad waliin Ameerikaaf kutaala adda addaa godhamuu jirta akkum dansa dura deemuu jirti.